Jirra jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota gaarii fayyatuuf jirtu baga jiraatanii bakka jirtanii nageenyatti dhiyeessinaa dhaqqabdu isiniin jedha. Warroonni yuutuubii kiyya afaaraa taatan yuutuubii kiyya sabiskiraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo warra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii naa gochuu hin dagatiin haa'in isiniin jedha. Ijoollee Oromoo har'a wanta na dhibee fi wanta na rakkisee jira. Innis maal inni waa hedduutu deemaa jira. Yeroo darbes viidiyoo dalagee ture ammas immoo deebi'ee akkan dalagu na taasisee jira. Innis maalidha? Ijoollee hedduu baay'een rakkoo keessa jirti. Maaliif rakkoo qabdan? Rakkoo isin qabdan rabbaa beeku malee rakkoo qabdanii. Oromoon kun waan akka qabuu fi maal akka ta'e hin beeku. Garuu maaliif wal qooduu fi amantiif kutaa wal qooduu irratti tokkoffaadha jechuudha. Waan biraa irratti tokkoffaa osoo hin taane amantiif kutaa wal qooduun irratti tokkoffaadha jechuudha. Kanaafiyyuu wanti ajandaa ta'ee nama takkaaf jecha ajandaa godhatanii jechuudha ijoollee Oromoo. Warroota xixiqqaa osoo hin taane warroota gurguddaa warroota yaada fageessee yaaduu danda'u fi warroota waa hedduu beekuu danda'u akka nama yaaduu hin dandeenyetti gad xiqqeessanii yaaduu jiran jechuudha. Innis maal inni wanta hamilee nama xiqquu fi wanta baay'ee nama dhibbisuu fi dubbachuuf firri nama rakkisuudha. Maalidha? Nama takkaaf jecha nama takkittiif jecha waa hedduutu dubbatamaa jira. Innis maal inni masii namni hin beekne ni jira. Masii ijoollee hedduun ni beekanii gara yuutuubii gara tiktokii gara feesbuukiitiin illee masiin yeroo guruupii keessa turtetti yeroo amantii kiristaanaa qabattee Oromoo taatee turtetti alaabaa ABO uffattee gaafa gara mana amantii deemtee hin dhufinnaan jedhanii. Dirqama Oromoo dirqama kiristaana ta'uuf alaabaa lumuutti kaawwattee isaa wajjin deemuu qabanaan jedhanii jette. Namni jedheenis hin jiru namni akkanatti dhiphises hin jiru jechuudha. Ijoollee Oromoo nama takkaaf jettanii amantii namaa hin qeeqinaa. Nama takkaaf jettanii ganda namaa hin qeeqinaa. Jettanii amma immoo Oromoo keessa kiristaanni hin jiru jettan. Maal taatan yaa Oromoo? Oromoo keessa kiristaanni hin jiru maal jechuudha? Biyya harabaa erga dhuftanii, erga tiktokii argitanii, erga sooshaal miidiyaa irratti torbaatanii waa barattan moo dura waan beektan seenaa namaa baradhaa, waa'ee namaa baradhaa. Waa'ee amantii jechuun waan guddaadha. Waan xiqqaa miti, waan bururree rakkoo namarraan gahu, waan bururree nama dhiphisu, waan dubbachuuf fokkisuu jechuudha. Mucattii takkaaf jettanii asiif achiin girri gootanii dubbii babal'eessuu jirtanii jechuudha. Nama walitti naquu jirtanii jechuudha. Ani ergan biyyaa bahee ergan dalagaaf biyyaa bahee ijoollee amantii kiyya qaban kan amantii biraa wajjin jiraachaa jira malee ijoollee amantii kiyya qabanii miti. Ergan gaafa biyyaa baheetti ijoollee amantii biraa yookaan ijoollee amantii musliimaa qaban faana dalaguu jira jechuudha. Amantii isaanii nan kabajaaf amantii kiyya naaf kabajanii jaalalaan tokkummaadhaan waliin jiraannaa jechuudha ijoollee kana. Guyyaa takka amantii wal qoodne guyyaa takka kutaa wal qoodne hin beeknu jechuudha. Maaliif Oromummaan dhiiga keenya waan walitti qabnuuf Oromummaa malee amantii waan barbaadde mukattis dhagaattis maalittis amani. Maaliif amantiin kana baate Oromummaa dhiiga ofii. Kanaaf immoo as deebitanii isheen amantiin jijjiirradha. Osoo waa tokko hin yaadin osoo waa takka hin xiinxaliin hin dubbatina nama kamiiyyuu haa ta'u. As deebitee immoo ishiin Oromoo keessa kiristaanni hin jiru naan jedhanii. Kanaafiyyuu amantiin qayyarradhaa na shidaa na qabsiisaa na qabaa na gadhiisaa jechuu jirti. Mucattiin takkittiin gaafa akkana jettu immoo uummanni jala yaa'e. Ijoolleen amantii biraa amantii musliima maashaallah jala yaa'e. Ijoolleen amantii kiristaanaa kun viidiyoo irratti dalagaa fuunina. Amantii kan duraa keessa turtes qabaatte mirga ishii. Amantii musliimattis qayyaratte mirga ishii. Wanta barbaadde hordofuun mirga qabdi. Maaliif Oromummaa isin kennitaniif isin irraan fudhattan. Maaliif dhiiga ishiitii ittiin dalattee ittiin argatte jechuudha. Amantii immoo waan barbaadde hordofuun mirga qabdi. Durattis nama takkittii tanaa jedheet amantii walitti naqamaa ture. Chaalenjii adda addaa dalagdee asiin miskiida gootee asiin immoo biti kiristaana gootee chaalenjii daa'imni ittiin taphattu gootee irratti taphattee toonii ijoollee walitti naqaa turte. Namni kamiyyuu ni beeka namni kamiyyuu ragaanatti ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu har'a immoo deebitee an amantiin qayyaradhaa an kiristaana keessa Oromoo keessa musliima malee kiristaanni hin jiru naan jedhanii jette. Nama takkaaf jettee xiiqii keessa galte. Erga nama takkaaf jettee xiiqii keessa galte immoo deebitanii immoo ijoollee waqafaa kaasanii asii achiin wal loltanii waan hin taane jechuu jirtan. Amantii musliima isaa qabattu, kiristaana isaa qabattu mirgi kan ishee arrabsuu fi amantii namaa xiqqeessuun hin barbaachisu. Maaliif amantii kiyya Oromummaanis Oromummaa naan kennitanis narraan fudhattanis Oromummaa dhiiga kootitu naa kenne ishee dhiiga isheetutti kenneef. Kanaafiyyuu barbaadna naa qayyarattu barbaadna keessa haa turtu. Kanaafiyyuu ijoollee Oromoo asiif achi dubbii fuutanii raawwattanii
masii takkitti tanaaf jettanii amantii walitti hin buusina. Masii takkitti tana jettanii ganda walitti hin buusina. Wanti na aarsee, wanti na dhukkubsee, wanti na rakkise immoo maalidha? Ijoolleen koomantii ishee jala deemtaniillee, ijoolleen viidiyoo irratti dalagdanillee maal jettanii kiristaana keessa Oromoo keessa kiristaana malee kiristaana hin jiru musliima malee jettan. Ortodoksii qofa miti. Kiristaana qofa miti. Waaqeffataa qofa miti. Amantii pheenxee qofa miti. Hedduutu jira Oromoo keessa. Maaf gowwoomtan? Maaf attaallalamtan? Namni akkamitti namaaf jedhee xiiqii keessa galee fannoo ofii ofirraa akka eegatuu fi amantii akka ofirraa qayyaruu fi maaf akka ta'u naaf hin galu. Maaliif of ta'ee waan jiraadhuuf ofii waa fayyaaduuf ofii waan an beekuuf maaf namni xiiqii keessa na galcha maaf an dafee xiiqii keessa galamu. Egaa kana ta'e immoo ishiin xiiqii keessa galtee amantii ofii qayyarte. Isin maaltu isin galti jala deemtanii duttanii amantiin akkasii durattuyyuu kun gaarii miti. Maaliif abbaan gaarii taanaan itti amani. Har'ammoo abbaan immoo wayii kaana keessa deeme waan ta'eef amantii nama hin xiqqeessina. Ishiin keessa deemte hin xiqqeessina. Ishiin keessa jiraatte isin guddatu. Maaliif asis of ta'e anis ofan ta'a. Namarraa bu'a. Of taatiin jiraadha. Ijoollee Oromoo kanaafiyyuu amantii walii kabajnee waliif jaalannee tokkummaa keenyan Oromummaa keenya naaf falmannu wal cinaa dhaabannee saba keenya warra biyya keessatti rakkachaa jiranii fi warra biyya keessatti rakkoon ragaa jiru kana tokkummaan falmannee rakkoo jalaa haa baasnu isiniin jedha. Warroonni yuutuubii kiyya faaraa taate sabiskiraabii laayikii naaf godhaa isiniin jedha. Warri laayikii sabiskiraabii naaf gootan immoo galatoomaa. Amma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti galatoomaa.